Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota OBN kuni qophii hello doctor yeroo mara kallattiidhaan dhimma fayyaadhaan wal qabatu irratti mari'attan har'a toonsilii irratti mareen dhibeen toonsilii maalidha? Dhukkubni dhibeen toonsilii xaxaan isaa hoo maali? Dhimma kanaaf kanneen irratti dhufaniitiin kan marii irratti ergaa akkasumas wal'aansa kan isiniif kennan Dr. Muhammad Abubakar speeshalistii wal'aansa dhibee daa'immanii Yuunivarsiitii Arsii irraa iddoo kanatti affeerreerra. Akkasumas kolleejjii fayyaa hospitaala Adaamattiif kolleejjii fayyaa hospitaala Asallaa dhiifama fi akkasumas ganda afuritti kan argamu kilinika dhuunfaa isaanii Dr. Muhammad Klinik jedhurraa tajaajilamuu dandeessu. Mee Dr. Baganagaa dhuftani? Baganagaa neetti. Hayyee Muhammad Adaamaa irraa hojjeta inni ittiin beeksisaa ture dhiifama dogoggorree. Hayyee mee toonsilii jechuun maal jechuudha? Toonsil jechuun uumamumaan ni jiraata nama hundarra osoo hin dhukkubsannetti jechuudha. Toonsiliin qaama gartee madiinummaarra lymphatic system yookiin immunity system irraa isa tokkodha. Faayidaa baay'ee qaba toonsiliin jechuudha. Toonsiliin kuni gosa sadiitu jira. Iddoo sadiitti argama. Lingual ka jennu jira, adenoid ka jennu jira, palatal ka jennu jira jechuudha. Inni baay'inaan namni argu kuni yeroo laalle afaan baratee namni argu kuni isa palatal jennu kana asiif asitti kan argamu kanaatu arga. Kan tokko duuba arrabaatiin ka jirutu jira, tokko immoo asiin gam oliitiin ka jirutu jira jechuudha. Kan mul'atu immoo isa asii kanaatu mul'ata. Toonsil jechuun isa gubbaarraa gadirarra yookaan osoo hin taane isa asii fi asii mul'atu kana jechuudha. Toonsiliin isa kana. Yeroo baay'ee daa'imman toonsilii dhukkubsateedhaatiin yeroo maatiinis hawaasnis himatu jira. Akkasumas toonsilii sun dhufee jira isa kuuchiifnaa jedhaniitiin asiin dura numaayyuu namoonni aadaadhaan waan kana qabsiisan ni jiru. Mee dhukkubni toonsilii kun maalidha? Ergasiin booda mee aadaa barmaatileedhaan adda addaatiin muruun kunniinis waan jiruuf isa boodatti dhufnaa. Dhibeen toonsilii kun maali? Dhibeen toonsilii kun ni jiraata. Daa'ima irratti baay'inaan argama. Haa ta'u immoo ka'umsi isaa wanni isa kana dhukkubsu baakteeriyaan jira, vaayirasiin jira. Baay'inaan vaayirasiidha akka dhukkubsu. Baay'inaan vaayirasii umrii daa'imaa irratti hunda. Fakkeenyaaf waggaa 3 gadi ka jiru baay'inaan vaayirasiidha akka dhukkubsu. Waggaa 3 gaditti, waggaa 3 olitti 3 haga 15 ka jiru, speeshaalii 5 irraa kaasee haga 15 ka jiru baay'inaan baakteeriyaadha ta'a. Ka baakteeriyaa kun xiqqoo irra cimaadha. Mallattoo inni argisullee kaan irraa isa adda jechuudha. Mallattooleen isaa dhukkuba kana ka baakteeriyaa yoo ta'e dafeeti kasi dhukkubu yeroo matakkaan dhukkubni sitti cima. Oowi qaamaallee baay'ee ol kaadha. Oowi qaamaa baay'ee ol kaadha. Kaan dhukkubbiin garaan dhukkubullee jira, mataan dhukkubullee jira. Oowi qaamaa baay'ee jira, yeroo nyaatan dhukkubuutu jira, lagaan keessa kokkeen dhukkubuutu jira. Inni kun mallattoolee isa baakteeriyaati jechuudha. Kan isa vaayirasiidha xiqqoo irraa adda. Hagan takka namatti hin cimu. Ijoollee irratti illee hundaa fakkeenyaaf umrii waggaa 3 gadi yoo ta'e baay'inaan kan isaan dhukkubu akka gartee ijoollee qufaan qabee furrii qabaatu danda'an, garaan dhukkubuu danda'a, garaan immoo baasaan jiraachuu danda'a, qufaan jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf qufaan yoo jiraate, garaan baasaa yoo jiraate, yoo furrii ka qabaatan taate, ijjillee yoo ka dhukkubu taate, ijjilleen ni ho'isisti yeroo takka ol qabate, ijjilleen ifoo qayyoo ta'e inni kun ka vaayirasiiti ta'a. Kuni baakteeriyaa kuni vaayirasiidha jechuudhaaf ammoo wanni adda baasu laaboraatooriidhaan ilaalamuutu barbaachisaadha. Dhibbaan dhibbatti kuni baakteeriyaa jettee murteessullee ni ulfaata. Garuu mallattoon isa baakteeriyaadha ka isa vaayirasiirraa adda. Wantoota laalamantu jira. Yeroo haakimni tokko laalu ijaawwan laallu jira. Ni iitaawa, ni diimata, waan akka malaallee ka godhatu jira. Gurguddatee jechuudha. Inni kuni ka baakteeriyaati ta'a. Ka baakteeriyaati ta'a. Asiin kuni xannacha asitti ni maha. Xannacha asiin iitee yeroo tuutte baay'ee dhukkuba. Xannacha dhukkubii qabu asirratti ni mul'ata jechuudha gamalachuutiin. Kuni mallattooleen kun yoo jiraatan inni kuni ka baakteeriyaa ta'a. Harka 50 olitti mallattoo baakteeriyaa agarsiisa jechuudha. Dhibba keessa. Saniif laaboraatooriidhaan wanni ilaalamu jira ammoo itti dabalamee. Toonsil jechuun akkuma reefu dubbadde isa kana malee isa asiin gad dhufu kanaa miti. Hawaasa bira ka jiru garuu toonsil eessa mee jettee yoo gaafatte isa asiin gad deemu kana. Yuuvullaa ka jennuun kana jechuudha. Warri xiqqoo hubannoo qabu jira. Warri qoonqoo jihuba qoonqoodha yookiin inxile jaamus isa kana adda baasaniin beekan toonsil irra. Toonsil jechuun isuma kanatti fudhatu baay'inaan jechuudha. Warri hubannoo qabulleen akkuma jirutti ta'e
Saniif hawaasa bira wanni jiru tonsil murree yeroo jedhan isa kana kan muran. Isa gadi deemu malee kanaa miti. Saniif kanaaf kun adda adda ta'uu isaati kan isaan hubatuu qaban. Adda adda ta'uu. Alamaan ni yaadadha tonsil jedhanii guuna muranii fi fidanii naannoo sanatti baay'ee nama lamaan inuma harka tokko achi harka tokko as harka akkana qabaniitiin fuudhaniitiin muka keessa kaa'aniitiin akkam akka muranii hin beekne yeroo akkanatti dararan daa'imman sana deemanii daa'imman sun immoo nyaata hanqina nyaataa godhachuurraa nyaata jibbuurraa wantoota adda addaatiif gosa saaxilamtu jira. Wanti suni muruun suni qaama sana muramoo qaama isa irraa hooqamoo maal inni wanti akka aadaatti akkas godhan suni. Inni akkuma aadaatti kan muramu kuni fakkeenyaaf yuubilektoomii kan jedhan kuni isa yuubullaa muran kun jechuudha. Inni yuubullaa muran kun akkuma Itoophiyaatti beekamaadha. Aadaa duubatti haftuu keessaa wantoota aadaa duubatti haftuu jedhamu keessaa isa tokko inni kun. Isa tokko inni kuni fakkeenyaaf public health institution kan baasee jira 2005 akka biyyattiitti jechuudha. Akka biyyattiitti harka dhibba keessaa harka 84 wantoota kanneen raawwatan hawaasni biyyattii kanaa jechuudha. So baay'inaan raawwatama. Baay'inaan raawwatama. Ifin magaaluma guddoo magaalaa Addis Ababaa keessatti illee harka 72 ni hojjetama jeeti wanni san kabarraa'ee jira jechuudha. Saniif akka naannootti wal dhabu. Naannoo Somaaliyaa immoo fudhattee harka dhibba kan hojjetamu jechuudha. Naannoo Amaaraa 98, Tigraay 99, Oromiyaa 89 jee kaayee jira. Kaayee jira wanni barreeffamni sanii baay'inaan hojjetama jechuudha. Kan muramu ammoo feenxarraa muruu danda'an guutumatti illee muruu danda'an. Isa gaddeemu kana jechuudha. Feenxarraa muruu danda'an guutumatti muruu danda'an. Indikeeshiniidha jedhanii akka maaliif murame jedhanii wanni asirratti hojjetame illee jira. Akka qorannaatti biyyuma teenya keessa qorannaan hojjetamee jira. Fakkeenyaaf naannoo Amaaraatti istadiin san kan hojjetame 2019 kan hojjetamee jira. 2019 kan hojjetamee jira. Maal garsiisa baay'inaan ijoollee daa'ima neoneetii irratti hojjetamee kan jiru. Inni neoneetii irratti hojjetame neoneetii jechuun daa'ima ganaa umriin isaanii ganaa al tokkotti dhoona haga ji'a onnitti jechuudha. Hello. Akkam jirtu? Fayyaadha walaa barru waa'ee dhukkuba tonsilii irratti meereetaarra. Hello. Fayyaadha walaa barru eenyu jedhu? Eeshi. Hayyee. Itti fufaa gaafii keessan. Televiziiniidhaan hordofaattu kallattiidhaan iddoo bilbilaa televiziiniidhaan hordofaattu waan ta'eef kallattiidhaan iddoo bilbilaa hordofaa jiraanni sirrii wal dhageeffachuu dandeenya. Firoomsaa obbo Firoomsaa obbo Firoomsaanii waa'ee toonsilii irra gaafataa turanii waa'ee toonsiliidhaan wal qabateetiin gaafiiwwan nu gaafattan yoo jiraate toorri bilbila keenya 02-21-11-90-63 ergaa gabaabaa 83-31 yaadaaf gaafiidhaan qophii kana gabbisuu dandeessu. Obbo Firoomsaan waa'ee toonsilii irra osoo nu gaafatu duubaan televiziinii hordofaarra waan ta'eef televiziiniidhaan eeguu hordoftan irraa fagaattaniitiin bilbila qofaan nutti haasa'uu dandeessanii. Dr. Muhammad Abubakar Musa speeshaalistii wal'aansa dhibee daa'immaniiti yuunivarsiitii Arsii irraa iddoo kanatti argamaniitiin wal'aansa isin kennuu jiran. Dr. waa'ee qorannoo toonsilii kana ilaalchiseetiin biyya keenya keessa taasifamaa irratti kan dhaabne itti fufaa. Asirratti kan argisiisu daa'ima gartee dhalatanii haga guyyaa 28 jirutti wanni kan hojjetamee jira. Inni hojjetame kun maal agarsiisa? Baay'inaan hospitaala Dabra Taaboor naannoo Amaaraa irratti hojjetame inni kuni warra haadhaa waan kana muran gizee gaafatan harki 79 dhibba keessaa wanni hodhuu dideedha. Hodhuu didee inni dheerateedha.
ni dheeratee daa'imni hodhuu didee deebisaan isaan kannani inni kun wallaansi biraa akka hin jirellee hin beekan dheerannaan iitoofnaan wallaansi isaa muruudha qorichi aadaa qorichi ammayyaa kun hin akkamu waan jirutu jira hin akkamuu hin danda'an akkasitti beekama hawaasa biratti jechuudha saniif kun ilaalcha dogoggoraati jechuudha saniif daa'imni waan kana muratu complication adda addaa rakkoolee adda addaatiif saaxilama rakkoolee baay'inaan kan muramu warra murame keessa harki 60 fi wayii 67 ol torbaan jalqabaa keessatti murame daa'imni dhalatee torbaan jalqabaa keessatti jechuudha kan murame jechuudha kana qofaa miti manatti ka dahanii fi ka hospitaalatti dahan buufata fayyaatti ka dahan garaagara akkaataan wanni kun itti muramu jechuudha warri manatti dahee carraa harka 6 ol ka dabalu muruunsa kun maaliif yeroo niif gaafiin gaafatamu namni dhufee haadha kana dubbisuu dhufu jira eega haati deessee booda kun hundinuu jalqabarratti ka isii gorsan akka daftee murtu jechuudha tonsil kana inxilii kana qoonqoo kana daftee akka murtuudha akka gorsamu dhufeeti namni gaafatu marti akkas waan na gorsaniif kana godhe kajuu jira namni ka biraa immoo parsantii muraasni opshinii biraan beeku yookaan yoo muruu baanne qorichi waan jiru nutti hin fakkaatu al tokkumee bilbila kisiinfannaa hello akka buta fayyaadha walaa barru jira Jamaaliif Muhammad Jamaaliif Muhammad eenyu isiniin jedhu isiniin ani masqalee raabunja washaabaa booraka masqalee hayyee waa'ee toonsiliidhaan wal qabatee dhibee toonsilii akkasumas toonsilii kana uummanni keenya muruudhaan beekama isarratti yaada'uu qabaattan eegaa gaafiin kiyya dhibeen toonsilii kun namarraa namarratti dhabuu danda'a gaafii tokkoffaati lammaffaan isaa xaxaan isaa hoo sadaffaan immoo dhibee kana vaayirasii fi baakteeriyaadhaan dhabuu danda'a jettan. Eeshi. Vaayirasii isa fidumaan jedhama. Baakteeriyaan isa fidumaan jedhama maqaan isaa. Tole. Hayye gaafiiwwan sadii masqaleen kan nu gaafate masqaleen baay'ee galateeffannaa. Toonsilii namarraa namatti darbaa akkasumas xaxaan toonsilii maalidha dhibeen vaayirasiidhaaf baakteeriyaadhaan darban kunniin osoo sirriitti beeknee yookaan osoo maqaa isaanis nu eertanii kan jedhu tole gaafii booda deebifnaa fi ammaa fi isa eegalletti fuufna qorannoowwan argannu qorannoo kanneen jechuudha. Akka qorannoowwan kanneenitti harki caalaan amma erga muraman booda dhukkubsatanii hospitaala dhufuun isaanii nafan. Warri baay'inaan parsantii 90 ol hospitaala gahuun isaanii nafan jechuudha. Murataniin booda. Dhukkubsanii dhufuun isaanii nafan kanarraa warri ciisu parsantii 15 ol ka ta'u baay'inaan jiraata. Baay'inaan jirsaniif miidhaa isaatu baay'ata faayidaa inni qabu caala. Faayidaa inni qabu homaatu hin jiru faayidaa inni qabu. Ifin miidhaa wanti tokko yoo jiraate faayidaa qaba. Fakkeenyaaf nyaata yeroo nyaannu gara sombaa akka hin deemne dhorka. Yeroo nyaata liqimsan. Yoo jiraate faayidaa qaba. Uumamaan ammoo wal dhabuu danda'a. Dheerinni isaa nama garii irratti baay'ee dheeratuu danda'a, garii irratti xiqqaatuu danda'a. Uumamaan wal dhabuu danda'a. Dheeraadha baay'ee dheeraadha kan jennu saayiziin isaa miilimeetirii 15 yoo caale. Bal'inni isaa immoo miilimeetirii 10 yoo caale. Guddaadha kan jennu. Yeroo takka gadi bu'ee arraballee tuquu danda'a. Arraba tuquu danda'a, nama ukkaamsuu danda'a. Yeroo san yooniif mallattoon akkasii jiraatte kana qofa osoo hin taane wanni biraa wanni ilaalamu jira. Mana hakimaa deemanii laalanii haalli itti muramullee jira. Isa booddeetti haasa'u. Haalli muramullee jira. Saniif kuni biyya keenya keessatti baay'inaan akka jiraatu ni beekama. Baay'inaan akka jiraatu ni beekama. Warrummaan ammoo wanna kana godhu akka reefu jeetti parsantii 80 ol ni raawwatama biyya keenya keessatti jechuudha. Xiqqoo qorannaan kun kan turellee ta'u. Maaliidhaan kan raawwatan? Mukumaan aadaadhaan raawwatanii. Inni lammii hammeenya qaba innis. Inni hammeenya qaba. Inni mataan isaa rakkoo mataa isaa qaba jechuudha. Keessaafuu yeroo bara kanatti dhukkuboota daddabaraatu jira. Dhukkuba HIV dha, dhukkuba hepatitis kana dabarsuu danda'a. Ofiisaatiif qulqullina hin eegganne jechuudha meeshaan kun. Yooniif akka sirriitti hin danfine ta'e amma akka wanni itti daa'ima tokkorraa muranii kan biraatirraa muruun jiraachuu danda'a. Kanaaf kun sirriitti yoo hin eeggamne karaa gaariin dhukkuba biraatiif saaxilamuu danda'a daa'imni kun. Muramuu isaa kanaan xaxaa dhufu qofa osoo hin taane dhukkuba biraallee itti fiduu danda'a jechuudha daa'ima kanatti. Kanaaf kun sirriitti eeggannaa barbaachisa. Sirriitti eeggannaa barbaachisa. Warri immoo wanta godhu rakkoon dhufu kanallee warri beekan jiru osuma beekanii ka godhan jira. Harka 40 ol amma parsantii 40 ol
rakkoo maaltu dhufa jettee gaafatti warri beeku jira. Ni beekan rakkoo. Osoo beekan garuu kan aadaa sun caalanii. Ka aadaa san caaleen san warri godhu jira jechuudha. Saniif bal'inaan raawwatama. Hubannaan isaanii asirratti rakkoo inni fidu wajjin wal qabatee sirriitti hawaasni waan kana beeku. Toonsiliin namarraa namatti daddarbaa kan jedhe irraa haasofna. Toonsiliin ni daddarba. Ni daddarba. Keessaafuu amma baay'inaan ka beekamu toonsiliin waggaa 3 ol ka jennu ijoolleen fakkeenyaaf mana barnootaa deema. Akka risk factor wantoota kana waan fiduudhaaf malan keessaa tokko mana barnootaa deemanii mana barnootaatti ijoollee adda addaati wajjin arguu danda'a. Wal adda mana keessa namni guddaa yoo dhukkubsate daa'ima xiqqootti dabarsuu danda'a. Daa'ima xiqqootti dabarsuu danda'a. Haalli itti namarraa namatti dabru jira. Ni dabara jechuudha. Dhibeen kunniin vaayirasii fi baakteeriyaadhaan wanti qorannoodhaan adda baheetiin vaayirasiin hammi baay'inaan argamuu fi baakteeriyaan baay'inaan argamu isaan irraa himee nutti himaa kan jedhan. Amma baakteeriyaan gaas faaranjaayis ka jedhamu jira. Guruphee streptokokkas ka jedhamu. Inni kuni baay'inaan baakteeriyaadhaa ka beekamu isa. Parsantii 15 haga 30tti baakteeriyaa wajjin wal qabatu isa. Karakkoo baay'ee fidu isa kana. Baakteeriyaa jechuudha. Gaas faaranjaayis ka jedhamu kana. Inni biraa immoo ka vaayirasii baakteeriyaaleen biraa jiru. Actinobacterium, fusobacterium, baakteeriyaaleen biraa jiru. Giraam negatiif kokaa hedduutu jira baakteeriyaan bira. Garuu baakteeriyaan rakkoo fidu isaa wajjin wal qabate kan naannoo biraallee isa dhukkubsuu danda'u. Fakkeenyaaf onnee wajjin wal qabatu danda'u, kalee wajjin wal qabatu danda'u isa kana jechuudha. Isa kana kan rakkoo qabu kan vaayirasiidhaa jira. Vaayirasii baay'inaan kan beekamu riinoovaayirasii. Riinoovaayirasiitu jira. Garuu riinoovaayirasii gizee jennu mallattoo isaa akka jalqabaa toonsilee miti. Toonsilee miti. Afar respiratory tract infection jedhani asii ol kasi dhukkubsu jira. Akka gonfaanii kasi qabu jira, saayinasii kasi qabu jira, gurra kasi qabu bakka hedduu kasi dhukkubsu jira jechuudha. Isaa wajjin wal qabata. Kaan ammoo ka biraa adinovaayirasii akka jedhamu jira. Adinovaayirasiin amma ijallee wajjin wal qabatee toonsiilii wajjin wal qabatee adinovaayirasiin dhukkubbiin isaa akka jalqabaa toonsiillee ta'uu danda'a. Toonsiiluma irraa illee ka'uu danda'a. Saniif ka biraa HIV illee isa dhukkubsuu danda'a. Koksaakii vaayirasii ka jedhamu jira. Koksaakii qaba inni kunillee gosa qaba. Epstein-Barr vaayirasii ka jedhamu jira. Vaayirasii baay'eetu jira jechuudha. Vaayirasoota baay'eetu jira. Mallattoon isaanii akkasuma wal dhaba. Herpes simplex vaayirasii ka jedhamu jira. Inni herpes simplex vaayirasii jedhamu kun gizee si dhukkubsu toonsiilii qofaa miti si dhukkubsu. Afaan kanillee walumaan si dhukkubsu. Ergaan kun hundi si madaa'u. Arrabnillee si madaa'uu danda'a. Mallattoolee xixiqqoo akka waan bishaan naqatee afaan keessatti ergoorratti si boo danda'a. Daa'imni bishaanillee haga bishaanillee dhuguun liqimsuun itti ulfaatu akka ta'uu danda'a. Saniif mallattoon isaanii waan akkasiitu jira jechuudha. Suuraa irraa illee daayiraaktara keenyas nutti agarsiisuu danda'a. Suuronni adda addaa jiru. Toonsilii guu'itaan yeroo akkasumas laagaa afaanii keessa yookaan arrabaa irratti halluuwwan adda addaa akkamiin akka jijjiiran akkasumas mallattoo adda addaa akkamiin akka agarsiisuu danda'an. Toorri bilbila keenya 02-21-11-90-63 ergaa gaawwa 83-31 yaadaaf gaafii keessaniin qophii kana cimsuu dandeessu. Dr. Muhammad Abubakar ispeeshaalistii wal'aansa dhibee daa'immanii Yuunivarsiitii Arsii irraa akkasumas kilinika dhuunfaa Dr. Muhammad ganda 04 asallatti argamurraa iddoo kanatti argamanii tolimii toonsilii kan biraa gaafii isaa tokko hafe kan deebiin jira. Xaxaa isaa booddatti dhufa dheetisuma eegaluuti. Tole. Mallattoowwan isaan irraa haasofne akkasumas barmaatilee uummanni hawaasni toonsilii kanaan wal qabateetiin jirus haasaatiin jirra immas deebinee haasa'uu dandeenya. Mee akkamiin addaan baasuu dandeenya waan kana callisneetiin muruutti deemuu hin qabnu kan jedhu irratti walii galle callisneetiinis kan biraa immoo maalidha amma inni waayyoo mammeenyi maal dhufaara toonsiiliidha wanti kun dawaa akkanaa kennu warrillee dawaa akkanaa kenniif jedhanii dawaa fiiganii dhaqanii kan bitatanii jira. Isa kana irrattis mee haasofnee waa'ee xaxaa isatti dhufna. Ishi. Kan qorichaa amma fakkeenyaaf dhugaa jette. Dhugaa jette waa baay'eetu si mudata. Amma gizeen fi teenyee daa'ima laallu waa baay'eetu si mudata. Akka mudannootti fakkeenyaaf yeroo takka maaltu na mudate huba qoonqoo kana jechuudha. Inxilii jaanii namni baay'een inxilii jaanii gadi bu'ee ol deebisii naan jaan dhufanii. Akkamittiin ol deebisaan jeen. Akkamittiin ammaan dura dhukkubsatee daa'imni kiyya haakimii naaf ol deebisee akkam godhee deebisee jiivii mukatti godhee akkanatti tuqee ol deebisee jaan. Saniif ogeessa birallee rakkootu jira. Waan jiru sirriitti hawaasa barsiisuudha malee hawaasa kallattiin taane qabsiisuun gaarii miti. Fakkeenyaaf wantuma nuti xuqneef ol hin deebi'u. Ol hin deebi'u. Dhugaa ta'uun ni jira ni jira. Dheeratullee ni jira ni jira. Infekshinii yoo godhate toonsiiliin kun gizee dhukkubee
isa kana qofaa mi ka dhukkubu akkuma jennee afaan kunillee laagaallee waliin dhukkubu inni kunillee waliin dhukkuba jechuudha. Saniif ta'uu danda'a dheeratu danda'a yeroo laalte ni argita. Yeroo san ka ol deebisu qorichi ni jira. Qoricha ni fudhatan. Qorichi bifa shirooppiitiin jira, kiniinillee jira, marfeenillee jira jechuudha. Garuu hawaasa biratti maaltu beekama? Marfee waraanii siin jiran dirqama marfee waraanuu qabdi. Dirqama yoo marfee hin taane shirooppiin qofti waa ol deebistuun seena. Maaliif akkanatti ariifattanii? Maaliif akkana sodaattanii jetteen? Istriptofoobiyaa waan jedhamu jira fakkeenyaaf. Tonsiil kanaa wajji wal qabatee foobiyaa sodaa uummata keessa jirtu jira. Gizee hidhoo'a yoo dho'e immoo daa'imni du'a. Immediately killer bakka. Hoggaasumatti achitti ajjeesa. Anis waan kana dhagayeera. Achitti ajjeesa hidhoo'a achitti ajjeesa waan jedhamu jira. Saniif haga yoo nifate laaboraatoorii argitee daqiiqaa 10 eegateen warra sitti boo'u jira. Marfee waraantu malee akkamittiin ta'a. Inni du'aa daa'imni kiyya gasitti itti dho'aa. Kuni ilaalcha dogoggoraati. Qoricha immoo akkanumatti farmaasii irraa ofumaan bitatan kunillee rakkoo mataa isaa qabaatu danda'a. Qoricha immoo fakkeenyaaf tokkoffaa irratti penisiliinidha akka ta'u penisiliin jechuun amma shirooppiin bifa shirooppiitiin gizee ka'inu amoksaasiliin jechuudha. Amoksaasiliin kana hawaasa biratti immoo namni ni tuffata. Akka qorichaatu ilaalutti hin jiran amma amoksaasiliin. Kun ilaalchuma gartee warri ogeessaa hawaasa keessatti uume. Yeroo namni tokko haakima bira dhaqee amoksaasiliin siin barreessu amma haakima. Qoricha ciccimaa sii barreessa. Maqaan isaallee diqqoo isaan irraa. Birrillee akkaataa sirriitti gartee namoota. Yoon kaan hawaasillee waan akkamameetti fakkaatu. Haganaan akkamii kana naa kan itti tafaasee hin jaa. Kun ilaalcha dogoggoraa jiru jechuudha. Amoksaasiliin qoricha bareedaadha. Qoricha duursillee ajajamuu qabu amoksaasiliinidha jechuudha. Kun immoo kiiloon ajajama. Dogoggorri tokko kan jiru amma ofii dhaqanii gaafa bitatan farmaasii irraa warri farmaasiidha. Umrii si gaafata malee kiiloo si gaafatu. Kiiloo si gaafatu. Garuu tun nuti kiiloodhaan ajaja. Daa'ima irratti akka ta'u qabu qorichi kiiloodhaan. Yoon kaan itti xiqqaata yoon kaan itti baay'ata. Yoo baay'atee summiidha. Yoo xiqqaate immoo nagama fudhata malee qoricha illee hin ta'uuf rakkoon bakki jiru bakka kana jechuudha. Marfee qofaa miti hikimnaa isaa akka ta'u shirooppiin illee hikimnaan ni danda'ama. Inni immoo qorichi ka kennamu hundaaf hin kennamu amma tonsiiluma kana hundaafuu qorichi hin kennamu. Ofuma isaatiin kafayyuu jira. Laagaan dhukkubuu danda'a dhukkubuu danda'a. Garuu ofuma isaatiin osuma qoricha illee fudhannee kafayyuu jira. Fakkeenyaaf ka vaayirasiidha yeroo jenne qoricha hin barbaachisu. Ofuma isaatiin hundi dhiisa. Ofuma isaatiin hundi dhiisa. Kan ammoo ka adda baasu mana hakimaa deemtee ilaalamte malee ofii keetii beekuu hin dandeessu. Mannumaan hakimaatu yoo beeku dhibbatti kun baakteeriyaa kun vaayirasii jechuu hin danda'u. Laaboraatooriin deeggaramee sitti hima malee jechuudha. Yeroo laalu milikkatanii erga ka baakteeriyaa akkuma reefu jenne achi booda immoo laaboraatoorii jirtuun deeggaramee sitti himuu danda'a. Dhibbatti ka adda baasu kaalcharii jedhama. Kaalchariin san immoo yeroo hundan hojjetamu rootiinillee bakka jirtuun hojjetamu jechuudha. Kana irraa waa hedduu barachuun hin danda'ama. Akkaataa barmaatilee asiin dura ture sana akkamiin fooyyessinee hawaasa ammayyaawaa ta'e fayya buleessa ta'e horachuu hin danda'ama kan jedhu irratti sababiin nuti irratti marataaru daa'imman keenya sirriitti eegumsa taasisuu fi qabna. Eegumsi taasisuuf tokko beekumsa irraa ta'uu qabaa kan jedhu irraa kan biraa vaayirasii baakteeriyaan akkanaa kunniin ni daddarba. Moor saaxilamoo daa'imman umurii isaaniitiin addan baafnee ilaalleerra. Facaatiiwwan dhukkuba kanneen maal fakkaata epidemioloojiin isaa? Kuni amma ni jiraata hawaasa keessa. Koominitii keessa baay'inaan jiraata. Koominitii keessa ni jiraata yeroo jennu fakkeenyaaf baakteeriyaan kun poozitiivii gaafa laaboraatooriin ilaaltu poozitiif ta'ellee gaafa jiraatu jira. Erguma hakkamamteen boodaa'u haga parsantii 20 takka. Al tokkotti dhufnatti warra namni jira. Hello. Tole, mee epidemioloojii isaa yookaan tatamsa'insa dhukkubicha kana hawaasa keessa jiru yookaan daa'imman irratti mudatu irraa ilaallaa itti fufa. Amma akka naannoo keenyaatti qorannaan ka deeggarame hagana dubbatu baannu baay'inaan jiraata. Baay'inaan jiraata. Fakkeenyaaf acute chronic fi recurrent waan jedhamu jira. Acute jechuun isuma ammus dhukkubee ammatti mallattoo sitti argisiisu chronic ammoo akkasirra ture jechuudha. Yeroo dheeraaf akkasirra kan ammoo sitti illee deddeebi'uu danda'a. Amala deddeebi'ullee qaba. Amala namatti deddeebi'ullee qaba. Maal inni kuni al tokkotti dhufna. Hello. Akkam jirtu? Akkam nagaadha jamaal. Fayyaadha walaa barru? Suleeman Qaasim Iddoota Oolduran irraa. Suleeman Qaasim akkam ree? Nagaa keetti jamal. Waa'ee tonsilii sirriitti dhageeffachaa jirtaa? Dr. Muhammad Abubakar University Arsii irraa iddoo kanatti affeerree wal baraanii.
Hello Dr. Muhammad. Qaasim akka Suleymaan akkam nagaa? Akkam nagaa keessanii? Alhamdulillah fayyaadha. Anaa dhufu jenneerra. Meesh galatooma. Tole waa'ee tunsilii irratti gaafachuu barbaadu. Eshi. Dhibeen kun deddeebi'a yeroo jedhamu hin jira jecha. Dhibeen kun namarraa achi fagaachuu hin danda'u illee nan nagaa. Inni biraa immoo jechuudha dhibeen kun baay'inaan namoota umuriin isaanii yoo xiqqaa irratti baay'ate jechuudha hawaasa keessatti. Nama umuriin isaanii hagam takka? Nama umuriin isaanii irraa kanneen akka maanguddootaaf. Maanguddoo irratti baay'ata. Yeen namoota tokko akkas jedhanii tilmaama illee hin jiru. Inumaayyuu immoo namoota araadota garaagaraa keessa jiran namoota kanneen alkooliiwwan garaagaraa fudhatan kana immoo inumaa daranis hammaata yeroo jedhe dhaga'een jira jechuudha. Wanti hammaata kan jedhamu baay'ee wanti kun ammoo dhugaadha. Inni kun hangam hamaadha kan jedhullee isin gaafachuun barbaada. Inni biraa immoo jechuudha haala qilleensaa filataa wanni jedhu wanni kun baddaa gammoojjii badda daree wantoota garaagaraa jiranti. Isa kana hoo addaan filuu danda'a kan jedhudha. Dhibee kana immoo yeroo takka yoo ittiin qabamne jechuudha. Normaal taanee sirriitti fayyuu dandeenya dhibee kanarraa kan jedhudha gaafachuun barbaada. Tole. Dhibee kana immoo osoo gara mana yaalaan deemuun jechuudha. Tooftaalee ittiin ofirraa ittisnu yoo jiraate illee osoo tarreessanii. Odoo ittisuun danda'ame. Gaaffiiwwan koo kanumadhaa ulfaataa biyya nagaa jiraata. Galatoomuu. Maaltu si hafe gaaffii hundumaa gaafattee waan gaafadhu yoo hundu gaafattee. Mee isaan kana keessaaf illeetiin anis gaaffiin kun kan natti bulee asuma namootuma gurguddootaan amma kan inni jedhe kana toonsilii qaba eeguu qufaa itti dhagahamu toonsilii qaba toonsiliin koonatti ka'eedha kan jedhanii yaadanitu jira. Inumaayyuu toonsilii waan qabuuf dhibee toonsilii waan qabuuf deebiirraa akka waan fayyee hin jirre achirraa illee akka hin fagaannetti yaada. Wanti kun hammam dhugaadha mee isarraa haa dubbannu. Kuni akka saayinsiitti akka qorannaatti waliin qabatu baay'ee wanni qorannaan kana deeggaru hin jiru. Fakkeenyaaf katti beekamu dhibeen toonsilii kuni waggaa 5 hanga 15tti. Baay'inaan jechuudha. Maaliif toonsiliin mataan isaa waggaa 2 haga waggaa 8 keessaaf haga pubertaal age ka jennu kana jechuudha. Haga bal'ahuutti ka jedhamu kana hagasitti guddataallee deemuu danda'a ni jiraata hagasitti. Achiin booda immoo ofuma isaatiin regress godha. Gadi bu'aa deema. Ofuma isaatiin gadi bu'aa deema. Saniif umrii kanatti dhukkubbiin toonsiil kun akkasuma hin jiraatu. Hin jiraatu garuutu isa kana wajjin wal qabate fakkeenyaaf yoo muratee ture. Yoo muratee ture amma fakkeenyaaf yeroo muran faayidaa qaba jee mura namni akka ganaatti hin deebine jee mura. Dhukkubniin isa kana wajjin wal qabatu keessaafuu saayinasii. Namoonni saayinasii qabaatan. Saayinasii qabaatan COPD ka jedhamu chronic obstructive disease kun namoota gurguddaa akkanaa irratti respiratory systemiin kun itti hammaatu danda'a. Erga isa kan muratan. Erga muratan booda. Maaliif preventive factory qaba inni. Dhukkuba kana ni ittisa. Warra dhukkuba ittisurraa tokko inni jira. Madinummaa qaamaa qaba. Keenyaatti baay'ee murteessoodha. Baay'ee murteessoo. Isa kana warri muratee carraa gartee dhibeedhaan qabamu. Dhibeedhaan qabamu keessaafuu dhibee respiratory systemii kanaafi sepsis fakkeenyaaf infekshinii bakka biraallee wal qabatu qabamu jiraata jechuudha. Gaafii mee maamila keenya seeneera. Heloo. Heloo. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa jirtanii. Fayyaadha walaa barru? Ani Waaqoo Gannaalee jedhama godina Booranaa aanaa Yaaballoorra. Waaqoo. Gannaalee. Waa'ee toonsilii irra mari'achaa jirra. Maal jettu? Toonsilii irratti mari'achuu jirra. Dhagaa'e. Waa'ee toonsilii kanarraa gaafii yoo qabaattan gaafadhaa. Hayyee gaaffiin hin qabu. Hayyee. Ammoo naannoo keenya kana gaaffiin irra mari'achaa argamu beekta waa'ee daa'imman irraa wal qabataami. Amma daa'imni tokko naannoo keenya kana yeroo talaalliin daa'immanii babal'ee kennamu namoonni gariin daa'imni biyya uumaa rakkoo hin qabu fayyaa ta'ee fakkuma namoonni hin kennine jira. Amma daa'imman talaalliin kun fayyaatu akkanumatti beekan talaalliin kun fayyaa qaba talaallii kana yoo nafti immoo rakkoo isarra ga'u qaba duraan fayyaa ta'ee talaallii biyya kennatti yoo kennuu baate jechuudha. Hayyee.
Gaaffii kana ituma fakkeenyaaf daa'ima kana ituma fayyaa kan talaallii talaallii baanne amma namoonni garii namoota talaallii kana ni talaallisu. Gariin daa'imni biyya fayyaadha. Homaa dhibaa fi rakkoo hin qabu. Akkasumas talaallii kana dhoowwullee jira. Hayyee. Agar ammoo homaa talaallii fayyaa osoonni fayyaatu talaallii kana irraa rakkoo jira yookiin akkasii jechuu barbaadu. Hayyee ulfaadhu waaqoo baay'ee galatoomii. Hayyee ulfaadhaa. Hayyee. Dhimma kanarratti wal qabsiifne ittisuu keessatti eeguu kaafnu talaalii kanan kaafna waa'ee talaalii kaafna asiin dura ammoo waa'ee gaafii asiin dura kaafne Suleymaan kaas irraa narraa hin fagaatu narratti tura asiin dura qabameera kan jedhu irratti dhaabne. Namoota gurguddaa irratti dhaabne narraa hin fagaatu kan jedhu. Narraa hin fagaatu. Amma umurii sanitti umurii waggaa 70 maal inni kaasanitti kun hin jiru hin beekamu. Wama biraatti taamalee jechuudha. Garuu umrii sanii gadiitti fakkeenyaaf akkuma reefu jennee umrii inni baay'inaan itti jiraatu kana 5 hanga 15 ka jennee 15 boodallee jiraatu danda'a. Eegeen umrii sana irratti akkasitti baay'inaan hin jiraatu. Hin jiraatu maaliif rigirees godha waan jenneef waan du'aa deemu. Narraa fagaatu natti deddeebi'ee ka jennee inni kun gosa qaba shanyii qaba inni kun fakkeenyaaf isa baakteeriyaa yoo ta'e gaas faranjaas ka reefu jenne san seerotaayipiitu jira. MG ka jaamu jira. MG kun haga 200 oliitu jira. 200 oliitu jira. Yeroo fi madiinummaa qaamni keenya horatu isa tokko horata. Fakkeenyaaf isa kana keessaa tokko amma dhukkubuu danda'a. Tokkicha amma dhukkubee kana ni ittisa ganaa san nuun qabu. Isa biraatu nu qaba. Isa biraatu nu qaba jechuudha. Saniif kun sababa ta'uu danda'a. Deddeebiinsa isaatirraa jechuudha. Tokko sababa kana. Lammaffaa sababni biraa qoricha sirriidhaan hin fudhatin. Qoricha sirrii yoo fudhate yoo sirriitti hin akkamamin kun sababa ta'a. Fakkeenyaaf qorichoota akkanumatti bitatantu jira. Qoricha wantoota kanaaf resistaantii uuman jira. Amma qoricha azitromaayisiin fa'aa waan akkasii yoo fudhatan haggi tokko resistaantiidha isa kanaaf. Yoo saniin ta'e kun akka sababaa ta'uu danda'a. Sababaa ta'uu danda'a. Inni biraa qoricha sirrii ta'uu dhabuudhaatiin yookaan akka hunte yookaan immoo isa haaraa yoo qabaman akkuma reefu jee gosa haaraa yoo qabaman kun itti deddeebuu danda'a jechuudha. Sababiin deddeebisa isaa isa kana. Warra araadaatti naammaata wanti kun araadaa wal qabataa kan jedhu. Warra araadaatti akka risk factor wanni jennu sun keessaa inni tokko sigaaraadha fakkeenyaaf. Sigaaraan wantoota isa kanaan wal qabatan keessaa tokko isi. Saniif araadaatti wal qabata jechuudha. Wal qabatan fakkeenyaaf baakteeriyaadhaa fi vaayirasiin ala wantooti waan kanas keessaa tokko sigaara. Tokko sigaaraadha kaan inflaameeshinii immunoloojii adda addaatu jira jechuudha. Tole gaafiiwwan hedduutu ka'aniiran gaafiiwwan kaan keessaa muraasa deebifne muraasatti dhufna akkasumas xaxaawwan isaanii xaxaan inni qabu maali qaamota yookaan meeshaalee biraa irratti dhiibbaan inni taasisu du'aatiif akkasumas qaama miidhamummaadhaaf geessaa Dr. Muhammad Abubakar speeshaalistii wal'aansa dhibee daa'immanii yuunivarsiitii Arsiirraa iddoo kanatti affeerreerra qophii kana spoonsara warra godhantu jira. Spoonsara warra godhan galateeffachaa akkasumas beeksisanii hordofne walitti deebina. Turtii gaarii ammas nu wajjin. Ijoolleen koo naamusa gaariin diiniin kunuunfamanii naa guddatuu laata jedheen yaaddaa waan qulqulluu ta'ee fi eeyyamame qofa raawwachaa haqa koo eeggadhee jiraachuu danda'uun koo jireenya koo keessatti waan na yaaddeessu isa biraati. Seera shariyaa eeguun maallaqa koo amaanaan qusadhee milkaa'uun koo garuu nan yaaddeessu. Maallaqan qusadhee yeroo kamiyyuu argachuudhaaf kan na dandeessisu herreega qusannaa waadiyaa Coop Baankaluudaa Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa filannoo koo taasiseera. Amaanaan koo odoo hin hir'anne imala koorraa odoon hin gufanne Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa Coop Baankaluudaa waliin imala jijjiirama guddaatti na qajeelchuu eegaleera. Coop Baankaluudaa shariika keessa naqaa. Hayyee beeksaan booda walitti deebineerra waa'ee toonsilii irratti mari'ataarra gaafiiwwan hedduu kaastanittan gaafiiwwan san keessaa isaan hafan irratti xiyyeeffanna. Qilleensa wal qabataa akkasumas dhibee ittisuu irratti bu'aa qabaa jettanittanii dhibeewwan kan fiduu danda'an irraa kan jedhuuf akkasumas waa'ee talaaliidhaan wal qabateetiin gaafiiwwan waaqoon gannaalee kaaseetu jira. Xaxaan isaa maaliidha kan jedhus kan asiin dura firoomsaanis kaasee jira. Isaan kanneen mee itti fufna. Yeroodhaan wal qabataa. Akkuma namatu jireedhaaranii toorarra. Hello. Hello.
akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa jirtu. Fayyaa waa'ee toonsilii irratti mari'ataa walaa barru dur. Abdiisaa Guddataa jedhama. Abdiisaa Guddataa eessirraa? Aanaa Zawwaddaa godina Addaanaa Zawwaddaarra. Hayyee waa'ee toonsilii irratti mee gaafii qabdu yoo jiraate? Hayyee gaafii qabaa. Hayyee Toonsilii kun dhibeessa miti maaliin daddarbuu danda'a? toonsilii maaliin daddarbuu danda'a? Hayyee Iddaan sun ammoo toonsilii jechuun iyyuu kan mataa tureessitti himame. hiikama toonsilii iyyuu kan jedhu toonsiliin dhibeedha moo qaama nuti qabnu jechuudhaafi hayyee gaafii biraa waan qaban ulfaadhu. Eeyyii galatooma akka Hayyee. fataa gamaatti. Tole mee itti fuufna dok. Eshi eshi. Mee waa'ee xaxaa isaanii irraa haasa'aatiin waa'ee xaxaa isaa irraa gaafiiwwan kanneen illee deebisuu dandeenya waan ta'eef xaxaa isaa irraa dhufnu. Eshi. Complication isaa. Complication isa. Eeyyee. Complication isaa bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Hayyee. Local complication and systemic tu jira. Systemic complication jira. Local complication jechuun naannooma kanatti ka jiru jechuudha. Naannooma kanatti ka jiru. Fakkeenyaaf yoo ni fin akkabamne asumatti ka jiru ta'uu danda'a. Seelulaatis ka jedhamuu danda'a. Absasii uumuu danda'a. Even obstructive illee si godhuu danda'a. Obstructive illee si godhuu danda'a. Kun local suppurative complication. Suppurative complication ka jennu jechuudha. Ka biraa waan naan jechuudha ka isa kana ka inni kun akkamamuu qabuuf ka hikkiminaan isaalleen primarily ka irratti xiyyeeffatu jechuudha. Akka traumatic fever ka jedhamu jira. Waa'ee onneetii wajjin wal qabatu jira. Onnee wajjin wal qabatu danda'a. Boodarra yoon akka onnee keessaafu inni baakteeriyaadha kun. Inni baakteeriyaa kun. Saniif isa tokko. Ka lammadaa immoo kaleedha wajjin. Kaleenis wal qabata. Post-strocal glomerulonephritis waan jedhamu jira. Kalee wajjin wal qabata. Xaxaan isaa isa kana jechuudha. Xaxaan inni kun fidu isa kana. Kaan immoo ka hikkiminaa isa kanaatiin dhufu fakkeenyaaf muruu isaatiin ka dhufus jira. Fakkeenyaaf muruu isaatiin reefu baay'ee dubbannee jira. Meeshaa ittiin muramsan irraa ka'ee dhukkuba biraatiif illee saaxilamuu danda'a. Erga murameen booda immoo dhiiguutu jira. Daa'imni kun dhiigee shookii keessa illee seenee sadarkaa itti du'ullee jira. Sadarkaa itti du'ullee jira. Saniif xaxaan isaa isa kana fakkaata. Isa kana fakkaata. Mallattooleen gara onneetii wajjin wal qabatan gara kaleetti wajjin qabatan mallattoolee mataa isaanii of danda'e jiraachuu danda'a. Kun ka dhufu torbaan tokko haga sadii keessa torbaan tokko haga sadii boodaan fakkeenyaaf torbee lama booda yookaan kana ta'e yookaan onni bakka biraa kalloo fa'aarratti baakteeriyaa kana wajjin wal qabatu kan jiru ta'e torbee sadii booda ta'a jechuudha. Kan kaleetti wajjin wal qabatu. Inni kun mallattoolee adda addaa qaba mataa isaatiifis. Mallattoolee adda addaa qaba. As cabsannaan kun jooyintiileen gurguddaan kun dhukkubu tokkorraa tokkotti dabalaa deema. Inni biraa kaaddaas ka jedhamu jira ka onnee irratti milikkata ka argisiisu jira. Ka biraa akkasumatti mallattoolee adda addaa ka agarsiisu jira jechuudha. Kuni mana haakimaatti beekama. Haakimaatu waan kan adda baasee beeka. Kan gara kaleetti illee akkasuma fuula sii teessuu danda'a. Fincaan bifa jijjiirachuu danda'a. Dhiigallee qabaatu danda'a. Kuni xaxaa isa kanaa wajjin wal qabatu yoon akkamamne jechuudha. Yoon akkamamne ka isa kanaa wajjin wal qabatu. Dhuma maatii tokko keessaa nama umuriin isaa 25 gaheeru yeroo ammaa tana kana dhukkuba onnee godhatee dawaa isaa fudhachuutti jira. Maalirraa natti dhufee wanti kun maalirraa rakkoo akkanaa kana asiin dura hin beeknu maalirraa kan jedhu gaafannee na gaafate. Xuqur Anbassatti kan hordofaatiin ture inumaayyuu yeroo beellamaa kennanii fi hojjannaaf jedhanii achi dawaadhaan yeroodhaan akka milimmii waraannatu kan affeerameetu ture. Dhukkuba onnee godhateeti yeroo ammaa tana kana baay'ee sadarkaa cimaa irra akka jiru. Maalirraa natti dhufe kan jedhe nu gaafatee jira. Daa'imman hedduun isaanii dhukkuba onneedhaaf wal qabatanii osoo dursanii wal'aanamuu danda'anii dhimma kanaa fi rakkachuu akka jiran hedduudha kan jedhe Naqamteerraa naannoo Naqamtee irratti kan nu gaafatee jira. Osoo waan kana sirriitti adda qabsiistaniitiin gorsa gootanii kan jedhan. Mee gorsa akkamii kenninaaf ijoolleen kunniin osoo wal'aansa isaanii yeroo meeqa keessatti wal'aanamanii dhukkuba onneetiif dhukkuba kaleetiif osoo hin saaxilamne fayyuu kan danda'an. Inni kun akkuma isin kaastanii kan baakteeriyaa kana wajjin wal qabatu baay'inaan ni jiraata. Keessaafuu akka riski faakterii kan ilaalamu maali? Overcrowding, low socio-economic status ka jedhamu jechuudha. Maaliif biyya gartee amma ganaa guddataa jiran. Biyya ganaa guddataa jiran kana wajjin baay'ee wal qabata. Even stereotyping ka biyya kana jiruu fi gosti isa kanaa ka biyya kana jiru ka biyya biraallee jiru adda adda ta'uu danda'a. Adda ta'uu danda'a. Inni biraa maali? Aadaan mana yaalaa deemuudha baay'ee yoo cime malee rakkoodha. Maaliif hubatuu dhabuu dandeessa dhukkubuu keetoo jechuudha. Hagi parsantii 31 mallattoolee kanaan qabamuu dhabuu isaaniitu hin yaadatan gaafa gaafattu warra onnee kana jechuudha. Saniif amala gartee yoo dhukkuba mana hakimaa deemu horatu qaba namni.
Kanarraa jechuun namni weeree kun nama 11 keessa namni 9 dhukkuba toonsilii kana qabatu. Kana horatu qaba namni ofumaa qoricha bitatanii ollaan namoo osoo hin taane mana yaalaa dhaqanii ilaalamuu qaba. Kun yeroo kam fudhata si dhukkubee qoonqoon si dhukkubee jechuudha. Guyyaa 9 keessatti. Guyyaa 9 keessatti dhayittee yoo ni fakkamamte carraa onneedhaan qabamuu baay'ee xiqqeessa jechuudha. Dhorkuu dandeessa. Dhibbatti dhorkuu danda'a. Guyyaa 9 keessatti jechuudha dhukkubee. Kana bira dabree yoo hakkamamallee guyyaa 9 dabre jedhii sun qabu. Ni hakkamama ni xiqqeessa. Parsantii dhibballee harka dhibballee xiqqeessu baatu ni xiqqeessa jechuudha. Guyyaa 9 yoo dabrellee ni xiqqeessa. Kuni isa kana ka wannidha. Ka wanni ka jaamu jira gara kaleetiin illee kaleen dhoorgaa hin dhoorkoo ni jaamu jira. Amma jalqabarra ka jiru maali? Toonsilii hakkamameef kaleen dhukkubuu sababii toonsiliitiin kalee dhukkubuu dhoorka ka jiru hin jiru dura turaan. Amma immoo abdeetu waan ta'u jira mire. Abdeetaa fooyyaa ka deemu jira qorannoo irratti taasifame. Amma kalee illee dhoorgaa jaamu. Ni dhoorka kalee illee yeroodhaan yoo hakkamame dhoorka. Kun maali? Primary prevention and secondary prevention tu jira. Amma ka jennu kuni guyyaa 9 keessa ka jennu kuni primary prevention dha. Secondary prevention ammoo erguma dhukkubsatteen booda. Fakkeenyaaf erguma dhukkubsatteen booda akka traumatic fever kana develop yoo godhe wanni mallattoo onnee hojii qabatu waan adda addaa kana develop yoo godhe kuni mana hakimaatti ka beekamu. Ergas booda immoo secondary prevention akka inni kun ittiin deebine yoo itti deebiillee rakkoo hamaa kan geessifneef ji'aan qoricha fudhatu jira. Baatii eeggatee qoricha fudhata guyyaa 28 marfee waraanamuutu jira jechuudha. Yoo marfeen san isaan tanallee bifa kiniiniin kan fudhatu jira. Saniif kun isa akkasitti ka ittisnu jechuudha. Onneen isa kanaa wajjin wal qabattu akka biyyoota guddataa jiran keessatti baay'inaan dhukkuba onneetiin warra hospitaala ciisan keessaa parsantiin 50 ol harki 50 ol isa kanaa wajjin wal qabata jechuudha. Akka rheumatic valvular heart disease ka jennu kan. Inni kun ammoo isa kanaa wajjin wal qabata. Saniif hubannaa gahaa argatuu qaba namni asirratti waan kana. Dhoorguu ni danda'a baay'ee ni danda'a. Saniif mana hakimaa deemanii ilaalamuutu barbaachisaadha jechuudha. Qilleensaan wal qabataa kan jedhu. Kun haala yeroo irratti hundaa'uu danda'a. Fakkeenyaaf waggaa guutuus dhukkubuu danda'a. Waggaa kana guutuu yeroo kana dhukkubu yeroo kana dhukkubu jechuun dandeessu. Ta'ee ammoo wintarii fi spring ka jedhamu. Naannoo kanatti hammaata. Naannoo kanatti hammaata. Ta'ee ammoo ji'a guututti waggaa guututti dhukkubuu danda'a inni. Yeroo kana hin jiru bakka itti hin jiru jechuudha. Waa'ee talaallirraa waaqoon kan gaafate jira. Daa'imman keenya talaalchisuudhaaf dhukkubsachuu barbaachisaa namni talaalchisaa yoo jennuun daa'imni kiyya fayyaadha waan talaalchisuuf hin qabu jedha. Akkasumas dhukkubni kana talaalliin ittisuu danda'a kan jedhu faayidaan talaalliin qabu as keessatti. Talaalliin dhukkuboota daddarbaa fi dhukkuboota hundaaf ittisuu danda'a. Amma inni kun baakteeriyaan kun kana qofaa miti ka hubu. Bakka biraallee deemee hubuu danda'a. Saniif talaalliin faayidaa qaba faayidaa qaba. Daa'imni yeroo dhukkubsatan qofa talaalamuu qaban lakki. Yeroo itti talaalamutu jira. Yeroo itti EPI schedule ka jedhamu jira. Inni kun schedule kan eeggatee daa'imni tokko dhalatee waan fudhatu jira. Achiin booda immoo torbee 6 waan fudhatu jira. Torbee 10 waan fudhatu jira. 14 irratti akkas akka fudhatu jira. Ji'a 9tti achiin waggaa tokkoo fi ji'a 3 irratti waan fudhatu jira. Saniif yeroo isaa eeggatanii yeroo osoo hin dabarsine talaalamuun barbaachisa. Isa kanaaf osoo hin taane dhukkuba baay'eef gargaara talaalliin. Talaalliin wantoota jajjabaatee itti fufuu qabu malee haga daa'imni dhukkubsatu waan eeggatu miti. Yeroo isaa eeggatee itti fufuu qaba. Barbaachisaadha talaalliin. Mee amma keessattuu xaxaawwan dhukkubicha baay'ee kan baay'ee sukkanneessaa ta'an onneedhaan haga kaleedhaa gadi buusuu danda'an tajaajila kaleedhaa hanga tajaajila onneedhaa gadi buusuu danda'anitti sadarkaa sanitti deemutu jira. Dhukkuba kana ittisuudhaaf Suleyman kan gaafate yoo osoo dhukkubsannee maal gochuu qabna akkasumas yogguu dhukkubsannee maal gochuu qabna manatti yoo maal gochuu dandeenya kan jedhe gaafateetu jira isa sanaaf deebii kennan. Amma fakkeenyaaf manatti maal godhuu dandeenya kan jedhe wanni godhuu dandeenyu jira. Akkuma reefu dubbadde qorichi hundaaf hin kennamu. Qorichi hundaaf hin kennamu ka baakteeriyaa kanaaf baakteeriyaa toosaa mirkaneessite kan taaf. Maaliif qorichi irra deebitee fudhatte qorichi miidhaa mataa isaa qabu ofiifillee qaama hojii wal baruutu jira yeroo biraa qoricha sii ta'uu dhabuutu jira. Saniif erga isa ta'uu bartee qoricha kanita yoon kaan ammoo manatti wanni godhamu jira. Fakkeenyaaf asirratti wanta hawaasni beeku tokkoo fi wantoota kitaabni rikomaandi godhu kan wal faalleessu jira. Fakkeenyaaf hawaasa bira maaltu jira? Aayiskiriim. Aayiskiriim yoo nyaatte maal jedhanii aayiskiriimiin? Isa jalaatii cabbii kana yoo nyaatte
tonsiil si qabsiisaa jira. Eeyyee. Isuma eegaan nyaadde tonsiil naqabee warra iyyuutu jira. Kun ammoo wanni sanii wal faalleessa. Ifin akka hikiminnaa isaatti manatti wanni godhamu keessaa tokko isa kana. Jalaatii kana nyaachisu. Aayiskiriimii kana nyaatudha. Pirootiiniin aannan kana keessa jiru aayiskiriimii kun aannan qaba akka wannidhaa kun. Jaalaatti wanni irraa tolu osoo hin taane jechuudha. Saniif isa kana suuziing effect warra jedhamu jira. Isa kana ilaaffisa. Lilaaffisa isa dheerate sana. Isa goggoguu kana Isa goggogii kana. siif laaffisa. Kun isarraa tokko jechuudha. Isarraa tokko akka biraa dhangala'aa baay'ee fudhatudha. Dhangala'aa baay'ee. Gizee si dhukkubu isa kana qofaa miti kasi dhukkubu. Afaan guututti si dhukkuba. Nyaata jajjabaa nyaatuu hin dandeessu daa'imni. Dhangala'aa baay'inaan kan nuuf hin barbaachisaadha. Nyaatallee nyaata dhangala'aa kan nuuf hin barbaachisaadha. Yookaan sababii dhangala'aan tokko isaatillee qaamni oogillee waan jiruuf insensibil loos waan jedhamu jira. Dhangala'aan irraa ba'u kun daa'ima kana hubuu danda'a. Laaffisuu danda'a. Saniif dhangala'aa baay'isuun gaariidha. Nyaatallee nyaata dhangala'aa baay'isuun gaariidha. Wanni fakkeenyaaf hard candy ka jedhamu jira. Fakkeenyaaf karameellaan xuuxan kunummaanuu bu'aa xiqqoo takka qaba. Yeroo sanitti jechuudha. Afaan nijiisaaf. Afaan nijiisaaf loozenjis ka jedhamu jira. Fakkeenyaaf loozenjis jedhanii kun wanni waa hedduuf keessaa qaba. Kokkeen gizee nama dhukkubdee namni baay'een ka fudhatu. Namni guddaan ka fudhatu. Loozenjis jedhanii bifa karameellaatiin kan nyaatamu tokko. Bifa karameellaa nyaatamu. Ishee hadhooftu takka mi'ooftu. Mi'ooftu takka. Inni sanamma rikoomandin ta'u. Inni sanamma kan namu ijoollee. Isa caalaa karameelluma homaa of keessaa hin qabne kan. Homaa hin qabne. Kana isa gartee afaan kaatanii xuuxanii miti. Muka yoo qabaate gaariidha maaliif. Muka qabaate afaan karameellaan waggaa 5 jadi hin ta'u ijoolleef kan waggaa 5 gaditti hin kennamu. Maaliif laagatti kutuu danda'a. Laagatti kutuu danda'a waggaa 5 gaditti ijoollee hin gorfamu. Sirna argassuu isaanii. Hin gorfamu karameellaa akka nyaatan. Yookaan immoo isa xuuxan san ta'e rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Manatti kan godhuu dandeenyu isa kana. Akkamiin walirraa ittisna ka jenneef fakkeenyaaf akkuma reefu kaasuuf yaadatti daa'ima waggaa 3 gadii keessaaf waggaa takka hagati dhukkubuu danda'a. Bifa furriitiin, bifa qufaatiin kana kan inni agarsiisu. Akka daa'ima kaaniitiin. Kana maali? Daa'imni waan kan dhukkubsattu umurii kanatti daa'imni tokko jira mana keessa kabira kan dhukkubsatu. Namni guddaa yookiin jira waan kana akka qabu. Kanaaf daa'ima kanarraa if eeguudha. If eeguudha itti dabra waan ta'eef. Walitti daddarba waan ta'eef. Isa kana kan manatti godhuu dandeenya. Kan ammoo gaafii kanaa wajjin qabatee fayyuu danda'e. Qoricha kana fudhatee ni fayyaa kan jiru ni fayya. Ni fayya. Wannummaan akka muufu akka fayyuuf irraa fayyaa. Namni amma bakka kana hubannaa dhabuutu jira. Deebi'ee dhufuunsaa yeroo tokko tokko deebi'ee waan dhufuuf hin fayyuu. Kan jedhe yaadu jira. Kun ni fayya akkuma reefu jedhee shanyiin isa kanaa baay'ee waan ta'eef inni taraa tana karaan si qabe fayyee akka biraa dhufuu danda'a. Yookiin ammoo kun sirraa wayyaa'ee osoo qoricha fixee fakkeenyaaf qoricha akka fudhatu qabu guyyaa 10. Namni guyyaa 5 qoricha liqimsee kaan dhiisa. Jaafaa liqimsee fayyinaan dhiisa. Saniif hin fayyu. Mallattoo dhukkubbii qofa irraa. Mallattoo dhukkubbii qofa irraa hin fayyine jechuudha. Yeroo akkasii deebi'ee dhufuun isaatis naaf. Inni nu deebi'ee dhufuu danda'a. Inni nu fayyine inni itti fufaa jechuudha. Mallattoo deebisee mallattoo biraa cimaa agarsiisuu danda'a. Sani bakka kana eeggatuutu gaariidha malee ni fayyadni. Ni fayyaa jechuudha. Kan biraa immoo gaafiiwwan gaafataman hedduu deebisaa jirra. Yaala isaaniitiin wal qabateetiin yaala kanaan wal qabatee gaafiiwwan ka'aniitu jira. Gaafiiwwan yaala kanneen argatan. Fakkeenyaaf gaafii xaxaa isaa kanneen yaaluu irraa xaxaa kanneen yaalleetiin hoo jennu dhukkuba onnee hoo fidee dhukkuba onnee isa irraa yaalli ni kennamaa kan jedhu yaala isa irraa dubbanna. Kan biraa gaafiiwwan gaafatan kan biraa namarraa hin darbaa kan jedhu hin daddarba inneerra. Ittisuun dandamaa ni danda'ama jenneerra. Kanneen ammame waa'ee onnee fi akkasumas dhukkuboota biroo qabanii jedhan irraa fayyuun danda'ama yeroo hangam keessatti wal'aansi isaa kennameetiin irraa fayyuun danda'ama. Guyyaa 9 keessatti wal'aansa argatan dhukkuba onnee akka hin qabne dhoowwaa haa ta'u garuu dhukkuba onnee sana hoo fidee jedheen booda hoo wal'aansi sun deebi'ee akkam ta'a kan jedhu. Waa'ee wal'aansa isaatirratti wal'aansa gara onnee osoo hin deemneen dura kan isaarratti kaafii tokko jira. Ayyee. Isa kaasuu barbaade fakkeenyaaf sarjarii wal qabatee. Sarjarii wal qabatee. Toonsilii kana mursiifatu mala aadaatiin ni murama. Mala aadaatiin ni murama. Mana hakimaatti waan muramu soo namni. Mana hakimaatti illee ni murama. Yeroo itti muramuutu jira. Fakkeenyaaf amma waggaa kana keessa hakimaan laalamtee taraa 7 ol yooniif toonsilii qabda ka jedhamu ta'e indikeeshinii irraa isa tokko jechuudha. Muramurraa ni murama jechuudha. Yookaan ammoo waggaa 2 dabre keessatti waggaa lachuutu 5 yoo akkasitti deebute
yeroo shan yoo akkasitti deebitee waggaa lama keessatti yeroo shan yoo asitti deebitee kunis indikeeshinii muramurra isa tokko muramuu qaba jechuudha. Yoon kaan ammoo waggaa 3 dabaran keessatti yeroo 3 ol yoo akkasitti dhufutee kunis wanto akka inni muramu godhurra indikeeshinii irraa isa tokko. Saniif yeroo kana ogeessa isa kana laallatutu jira. Isa bira dheeyitee inni sirraa muraa jechuudha. Haakima biraas ta'u gara isa kanaas erga mallattoon kun yoo akkanaa jiraate mana haakimaatti illee muramuu akka danda'u beekuu qaba hawaasni. Kan mana haakimaa muramuu fi kaan wal dhaba. Kan mana haakimaa muramuu irra wayyaadha. Maaliif wantoota adda addaatiif sin saaxilu. Ulaagaa isaa eeggatee muraa waan ta'eef. Isa kana eegannee booda gara gaafii keetii dhufuudhaaf gara onneetii wajji wal qabatee ekibinnaan jira inni jira. Ekibinnaan onneedhaaf kan namu wal dhaba ammaas inni akkaataa wanniitu jira. Fakkeenyaaf akka traumatic fever jennee jirra. Inni kuni cardiatis involving cardiatis without cardiatis ka jaamu jira. Cardiatis yoo involve godhe kun maaliin ilaalama echocardiographyidhaan ilaalama kompiitaraan ilaalama yoonii fi isa san mallattooleen ka beektu jira. Mallattoon ka namarra mul'atu jira. Osuma gartee mallattoon dhukkubbii onnee kun hin mul'anne dura kanaan beekamu jira. Yoo san jiraate takka lama dammoo onnummaan kun yoo mul'ate fakkeenyaaf daa'imni yooniif ka iitootee miilli iitee garaan illeen iitee hargansuu dadhabee daa'ima biraatti hojii taphatuu dadhabee ni dadhaba yoo ni taphadha ni hargansuu manuma keessallee soornaddo mallattoon akkanaa yoo jiraate kun dhukkubbii onneen dhukkubde jechuudha sirriitti dhukkubdee jirti jechuudha. Saniif yeroo kana tonsiilii hojii wal qabatee hikimnaan godhamu jira. Fakkeenyaaf daa'imni kun umurii guutuu fudhata. Daa'imni kana ta'e kun qoricha reefu guyyaa 28 fudhata jenne san umurii guutuutti fufa. Addaan muruun hin jiru. Guyyaa isaa eeggatee 28 umurii guutuutti fufa. Kaan ammoo kaanuma akka traumatic fever isa jennu gartee onnee osooniif cardiatis involving osoo hin goone isa kana qofatti kadhaabbatu kiraateeraa qaba kun wantoota laallee adda baasnu jira. Isa kanarratti ka adda bahu kun maal godhama? Jeejaa nagatti fudhatu jira. Waggaa 5 fudhatama kun. Waggaa 5 boodee dhaabtu. Waggaa 5 yookiin ammoo daa'imni waggaa 20 takka haga ga'utti. Itti fufus. Waggaa 5 isa kana kan ta'a yookiin umriin daa'ima sanii waggaa 20 takka. Fakkeenyaaf yoo waggaa 15 irratti eegale waggaa 20 takka ta'u waggaa jechuudha. Waggaa 6 fudhata waggaa 20 takka itti fufa. Yoo ammoo kaan onnee develop ka godhu ta'e fakkeenyaaf kaardaatis qabaatee kompiitaraan maal laalamee kaardaatis qabaatee mallattoolee reefu jenne sayyoo hin jiraatin. Mallattoolee reefu jenne sayyoo hin jiraatin waggaa 10 fudhata. Waggaa 10 jeejaan fudhata jechuudha. Yookiin ammoo waggaa daa'imni kuni waggaa aga 40tti ka deemu jechuudha. Akkas godhama. Kaan ammoo ka onnee develop godhee akkuma jee waggaa 10f aga daa'imni umrii isaa waggaa 40 yookiin ammoo umrii guutuudha amma sana fee jedhee umrii guutuu fudhata. Ka waggaa 5 kana qofa kaa jiru. Ka yoo onneen dhukkubne waggaa 5 inni fudhata. Yoo onneen dhukkubde immoo waggaa umrii guutuutti. Egaa hordoftoota keenya dhukkuba tonsilii salphatti beekumsaan waldhaansisuun beekumsaan irraa ittisuun osoo fayyisuun danda'amu yeroo isaa dabarsanii waldhaansisuu dhabuudhaan akkasumas waan adda addaa aadaa barmaatilee dubattafoo ta'an irratti xiyyeeffachuudhaan daa'imman onnee isaanii kalee isaanii dadhabsiisuudhaaf geenyaa jechuudha. Yeroo kana immoo umrii guutuu fayyummaan isaanii dhabama. Umrii guutuu qaama miidhamtoota ta'uu umrii guutuu fayya buleessummaan isaanii irraa sarbamaa jechuudha. Kana hambisuudhaaf maal gochuu qabdan akka gorsaatiin mee doktora irraa dhageeffadha. Isa kana hambisuudhaaf akkuma reefuu jennetti waa hedduu kaasuuf yaallee jirra. Maaliif tonsiliin uumamaan ni jiraata. Faayidaa qaba. Faayidaa isaa sanillee dhabuu hin qabu. Nama hunda muramuu hin qabu. Muruudhaaf ulaagaalee ittiin muramu lafa keenya jirra. Nama dhukkubaa inni dhukkuba. Yeroo dhukkubee immoo mana haakimaa deemuu gaariidha. Mana haakimaa deemamee ilaalamee hagam takka inni san cimaa fi cimaadha ta'uu dhabu hakkamamuu qaba. Maaliif dursee yoo hakkamamne fakkeenyaaf amma haati takka ofuma isiitiin qoricha bittee fi yoo wayyoofne dhufti. Yeroo kana amma yeroo silaatti hakkamamuu qabu sun ni dabara. Dabree parsantii 100 harka 100 itti sudhabuu danda'a achi booda jechuudha. Achi booda saniif yeroo dhukkubsate san mana yaalaatti dhiyaatu dhaqanii laalanii yoo inni kun qoricha fudhatu qabu taate akka reefuu jenne sanitti qoricha kennamuufi qaba. Qoricha kennameef ammoo sirriitti fudhatudha. Waan naan jechuudha amma bakki barbaachisaan qoricha isaanii kenname yeroo itti wayyaa'e dhiisuu miti. Fixuudha. Guyyaa 10 ka fudhatuu qabu qorichi kun. Guyyaa 10 qorichoota adda addaatu jira. Akkuma reefuu kaasuuf yaaletti amoksaasilin ka jennu kuni kan namuu beeku kun jechuudha. Kuni qoricha tokkoffaadha. Qoricha tokkoffaadha. Isa kanaan jalqabama. Yoo inni kun hin taane fakkeenyaaf riikaaranti ka reefuu jenne kanamatti deddeebu. Yoo deddeebee si cinqe
ogumantiin ka jedhamu jira. Amoksaasilin fi kilaavikniik asiid of keessaa qaba. Waa lamarraa akka tolu jira. Isa kanaatu kan nama. Kabiraa kilindaamaayisiin ka jedhamu illee jira. Yoonii fi isuma akkasitti deddeebute. Kabiraa rifaampiin ka jedhamu illee jira. Daawaa hedduutu jira. Kun opshinii qaba. Kan ammoo ka beeku manaakimaati. Ogeessaatu beeka. Saniif achi dhaqanii ilaalamuun barbaachisaadha. Amala gartee dhukkubee mana yaalaa deemanii ilaaluun barbaachisa malee gara onnidhaa deemuun gaarii miti. Fakkeenyaaf murama haa jaanu. Daa'ima tokko muramee muruun isaa faayidaa isaa maali? Faayidaa isaa yoo faayidaa qabaate gootaa waan tokko. Akkasii bara. Muruun kun daa'ima kiyyaa gamta akka fayyada yaanii beekuun illee gaariidha. Miidhaan isaa hoo maali yaanii beekuun gaariidha. Hagi inni si fayyadu waggaa lama qofa yoo guddatte. Waggaa lamaan murte kana toonsil sanuu yoo toonsil murte. Toonsil yoo murte sanuu. Malee huba qonqoo miti. Huba qonqoo murtee. Murtee uumaan fayyadu. Toonsil kana yoo murte kaasii fi asii kana yoo murte waggaa lamaan fayyadamuu danda'a daa'imni san. Waggaa lamaan kana keessatti carraa inni deddeebi'ee infekshinii kanaan qabamuu ni xiqqaata. Waggaa lamaan kana keessatti. Waggaa lama gunnaan akkuma daa'ima muraminiti tokko. Xaxaan biraa immoo isa muramuu isaarraa qofa. Akka hedduu dhufa. Saniif faayidaa hin qabu jechuudha. Muruu gara tradishinaali kana osoo hin deemne gara ogeessaa deemuun barbaachisaadha. Saniif yeroo kana kaleellee dhorkuu ni danda'ama, onneellee dhorkuu ni danda'ama jechuudha. Kana gorsiin ani isaaniif qabu. Egaa hordoftoota keenya qophii keenya irraa kana fakkaata. Dr. Muhammad Abubakar Musa speeshaalistii wal'aansa dhibee daa'immanii Yuunivarsiitii Arsii irraa akkasumas hospitaala kolleejjii fayyaa Asallaati iddoo kanatti argamanii jiranii kilinika isaanii kilinika addaa yeroo isaanii Dr. Jiddugaleessa Dr. Muhammad kilinika Dr. Muhammad 04 yookaan ganda 04tti argamu Asallatti jechuudha tajaajilamuu dandeessu eeyyamamuudhaa fedhii wal'aansa keessaniitiif dhimmamuudha kanaaf baay'ee isaan galateeffadha maqaa keessaniif maqaa dhaabbata kootiitiin galatoomaa isaanii jedha galatoomaa doktor galatoomaa isaanii hayyee qophii keenya har'aa kana fakkaata qophii birootiin hamma walitti geenyuut nagaa ta'a jedha kaayoon keenya fayya buleessummaa keessaniif dhimmamuudha qophii hafa wajjin oolmaa gaarii